Miri riya keenya kana biraaduni. Ati anaaf modella kooti baay'ee. Si'i kan martuuti Acaaluudha Jaamboo. Haalaan keessan anaaf modella kooti. Maaliif jedhu hangafti waan fedhe dubbate qotusuu waattiin deebisu beekte. Galatoomi guddadha. So dhugaadha keessa kootiin siin jedha. Guyyaa tokkoni nama tokkotti qabamee hin beeku. Maaliif seete? Ani eessa akkan ka'een beeka, eessan akka ga'uuf deemu waan hin beekuuf dogoggoroota xixiqqoodhaan namootan jaaladhu hin jibbu'an. Ilma namaatii emotional taata waan sitti dhufu yeroo tokko control of gochuu dadhaburraa yeroo itti anis numan godha wantoota ati gootu kana. Kan koommoo akka wanti sanaan ibsite toon taane ana bira wanti jira. Kallattumaan mana dhaqa. So eenyuma biraan jira haadhoo koo ani baay'een si jaaladha guddaan si kabaja. Biyyaa takka caalannatti hubatee irratti si yaadda. Tokko yeroo dhuga dubbatu jedhe ammas Kaki kuma lama abdiidhamee lama kaawwanti xiqqaan jirte jira. Dirrish arfichaa fa'aa jedha maqaan. Asmi dubbannee mee dubbadhu. ne dhaggeema sagalee kiyya. Ni dhaga'ama. Yaa caalaa keenya bagaa nagaan dhuftee gaariitti gammannee jirra. Tokkoffaa yeroo dheeraa biraas hidhamnee qorri gara keetiin cinaacha lamaanitti roobaa fi caama keessa baay'ee nu qorraa ture. Ati nu dhufuu keetitti baay'ee gammannee jirra. Muuziqaa kalee nu gadhiiste baay'ee nu tole onnee keenya nu seenee waa meeqa nu yaadachiise baqa waan silaa nuti sitti waggaa 2-3 4 sitti iyyaa turre hunda kalee nu cuftee jirta. Ammallee hawaasa kan naannoo garagaraatiif dhumaa jiru gabbaatee osoo uummanni keenya siyaamin quuqamni gaafa rakkoo akkuma gaafa master pilaaniidha sitti dhageemee uummanni kiyya kufaa jira buqqaa jira dhumaa jira jettee miira keessa galtee sammuu teetiin eenyummaa kee jabeeffattee gara hawaasa kee kan lafa kufe kana bira dhaabbachuuf dhufuu kee baay'ee galatoomfannaa baga nagaan dhuftee siin jechuun barbaada. Yeroo dheeraallee yaa machaas turre yaa caalaa keenya siis qeeqaa turre dhugaa rabbii maaliif waan si jaalannuu fi adda durummaan Nasraa Wursuma akka mataa kiyyaatti koomantii si barreessaa viidiyoo sirra waraabaan ture nu dhaqqabii nutti kootu caalaa keenya jechaa turre. Gaa seenaan ati gaafa master pilaanii nu bira keessee osoo nu garaan dhumiin osoo sanitti obsinu har'allee gaafa nuti akka maleetti rakkanne dhuftee nu bira dhaabbattee yaa caalaa rabbi umrii si haa dheeressu waa hedduu keessaas dabarte hedduus dandeesse sammumateetiin jabina keetiin ammallee nutti dhuftee jirta. Caalaa keenya kana caalaa waliin siin jiru hin jirtu akka amma dhuftee hawaasa kee dura teessee rakkoo hawaasa kee dubbatteetti jabaadhuutti fufi nuun deemis jala deemnaa ati haftee Acaaluu Hundeessaati. Caalaa keenya umrii dheeraa durboleessa keenya artistii keenya qeerransa keenya si jala deemna haala kanaan waan hedduu dubbachuun nu barbaachisu akka nuti hin dubbanne waa hunda quuqaa keenya buqqaastee jirta. Caalaa keenya buqqaastee quuqaa keenya hunda nurra yaa ceekuu galatoom Ade Nazra. Ulfaat. yes Ummata keenya. Qaqqabaa jira caalaa yoo argitan qaqqabaa jira waan ta'eef hundi keessan namni kumaafti bajaa kun koppiliinkii godha taaptaappii godha. Kuno caalaa qaqqabaa jira waan ta'eef yeroo mari'atan yeroo garii kaampaanii tiktaak kun baalageedha nama qaqqaba gurraachisaa jira qaqqabaa jira argitanii hundi keessan taaptaap godhaa koppiliinkii godhaa fi osoo waan biraatu taatanii gootan bara waa'ee sabaati. So Charlie ammoo caalaa waan fi jedhu ijoolleen as jala jiru gaaztiin guutuudha jedhaa jiru sooree fa'aa jira dirrish fa'aa jira burqaa fa'aa jiru ijoollee hedduu as jala jira hodhatti hin beekne akkam goota beektaa ila bakka gaaztii nama galchituu sanii
namoota cina eksitu kaa ka barbaaddu kunta offensive eksitu kaa isa akka ergatan offensive Okay. eksitu kaa offensive paantilee asuma jala jira Jadi tu muf. Okay. Keenya yaada gabaabsinee fixannaa yeroo hunda si wajjin jirra waan ta'eef fooloo nu deebisii galatoomii gaafa nuti rakkannee nutti dhuftee galatoomii oromummaa jechuun kana ilma sabaa ta'uu beeksisuun kana haga amma duraan miti gaafa master pilaanii fi rakkoo cimaanii bakka hundarraa mul'attee jirtaa caalaa keenya baga nagaan dhufte jabaadhu si wajjin jirra jaalatee malee jibbaa kan qabnu waan biraa sedhamneef si lolaa turre oromoon kan siin loleen hin jiru caalaa kun hundi jaalalaafi si galee ana asliin ajandaatti godhannee wal faradaa eeggannee laafii sira seenaa turre kunooti ni jira mubaarik qofa namni sirriitti yoo ta'e malee si galee kun hundi jaalalateeti kanaafi ummanni hundi dhiifama sii godhee jira atiitu nu keessaa fixe osoo nun ta'in ifuma keetiif nu keessaa fixee jirtaa baga nagaan dhuftee ummata kee hundi si jaalataa isteeppii nama galfadhu asliin asii hojii jiraatu fooloo nu deebisii nama buustee galchaa yaada kee sirraa hubannee sagantaa guddoon qabamee asliitti mana mubeetti mana keetti mana kiyyatti hundi fooloon qabnaa hawaasa keenyaaf irratti hojjannaa si wajji jirra galatoomi caalaa keenyaaf. Ulfaadhu baay'ee galatoomi. Nasraakii. Galatarraa. Koosnaa deebisii uummata duraan gahu. Baga jiraattan. Doktora Caalaa Bultumee baga jiraatte gootaati majabaadha. Loo deena booti gootara. Ali. Maal jettanii? Nama hedduu asirra jira. Wanti raaduu goona. Dabareen xiqqootti miirriyaa keenya kana biraa dubbattee atianaaf moodela kooti baase si kan martuuti ajaaluudha jaamboo caalaan keessaa nanaaf moodela kooti maaliif hangafti waan fedhe dubbate utusuu waatti deebisu beekte qaamaanis wal beeynaa garuu siin jaalataan na caalaa namni si jiru dhugaadha keessa kooti si jedha guyyaa tokkoni tuqaa ture nama tokkotti qabamee hin beeku maaliif seeti si dura taa'uu filee na qaanfachiisa miira keessa ture eessaan kan ka'e hin beeka eessan akka ga'uuf deemu waan hin beekuuf dogoggoroota xixiqqoodhaan namoota jaalatanii jibbuun ilma namaatii imooshinaal taata waan sitti dhufu haalli jiru yeroo tokko dogoggorsa kontirool of gochuu danda'uudha yerootti gaafa hojii leete wantoota ati gootu kana tanii siin beeku akkaan si beekutti si argu artistiin bakka fedhe dhaabbatu ibsite toon taane ana bira wanti jiraman qabu kallattumaa nama akka waan immoo namni nama ergatee tokkotti so eenyuma biraan jira haadhoo waan baay'ee si jaaladha guddaan si kabaja sirritti wal beenu guyyaa takka jaalannatu gaafadha tokko naaf hubatte waa yeroo isa waan dubbanneef irra caalatti miirri hiriyaa keenya kana bira waan beeku eenyu atianaaf moodela kooti si kan martuuti ajaaluudha jaamboo caalaan keessaa nanaaf moodela kooti maaliif hangafti waan fedhe dubbate utusuu waatti deebisu beekte atis dhukkubsatteenis dhukkubsatte miira keessatti waa dubbate dhugaadha keessa kooti si jedha guyyaa tokkoni nama tokkotti qabamee hin beeku maaliif seeti ani eessaan kan ka'e hin beeka eessaan akka ga'uuf deemu waan hin beekuuf dogoggoroota xixiqqoodhaan namoota jaalatanii jibbuun ilma namaatii imooshinaal taata yeroo tokko hojjette control of gochuu dadhabuurraa artistiidha anis nama godha wantoota ati gootu hallummaan deemaa jiru cootti nu bareedaadha waan nama jiru kanarraa komii caalaa akka wanti sanaan ibsite toon taane ana bira komii caalaa wanti jira yoonii fi kallattumaa nama na dhaqa wal gorsuu fi waan nama fakkaatillee keessaa wal gaafachuu irratti yoo xiyyeeffanne irra gaariidha
haadhoo fo'anii baay'ee si jaaladha. Guddaas kabaja. Guyyaa takka jaalannatti hubatee dandeessee baay'ee gammadeetiin jira. Jabaadhu itti fufii wajjin jirra. Bilbila keetu sunniin qaba. Garaa naaf fudhadhu akkuma duritti wali bilbiluu kanaas hin jibbu. Gara jechuudhaaf yeroo hedduu hundi keessanuu naaf chaarjarii foonii dhumaa jira. waan hedduu borgalgalatti beellama walii qabna. Ogi wal madaaluu waan amma itti jabaadhaa. Asii onnee saba dhukkubsatteenis dhukkubsadde miidhagsan keessatti waa hedduu dubbadde borganama barii lamkatti asii waan bitti miidhagsuudhaan galatoomii jabaadhu caalaan caalama dubbeenu bakka dhaabbattu waan hojjettu suma filata ammoo ilma sabaa ta'uun bakka jiraniin nama madaalchisu jiraatti sabaaf hojjette ati artistiidha ammaas haalummaan deemaa jiru cuftinuu bareedaadha waan amma jiru kanarraa komii caalaa yoonii fi wal gorsuu fi waan nama fakkaatillee keessaa wal gaafachuu irratti yoo xiyyeeffan irra gaariidha. Obboleessa kiyya guddataa kiyya hedduun si jaaladha hedduun si kabaja waan ati hojjettettis baay'ee gammadeetiin jira. Jabaadhu itti fufi wajjin jirra. Bilbila keetii sunniin qaba. Garaa naaf fudhadhu akkuma duritti wali bilbiluu kanaas hin jabboleessa kiyya. Hundi keessanuu naaf borganama wal arginu jechuudha. Osoo asummaa adda jalaa jiru borgalgalatti beellama walii qabna. Galgala jala turtan waan amma itti galateeffannaa jabaadhaa. Asii onnee saba waliif birmadhaa isa aasaa sirraa qofa otoo hin taane gadi qaamaanis ni jenna. Borganama bariidhaan ka'e asii waan giddi miidhagsuudhaan carraa naaf kennita takka eegaa takka.